ሶ ዚንክ ኦክሳይድ ኦይንትመንት ስንሰራ መጀመሪያ ካልኩሌሽኑን እንሰራለን። ያንን ለመስራት ደግሞ ማስተር ፎርሙላውን ማወቅ አለብን። ሶ እዚህ ጋር ማስተር ፎርሙላው ተሰጥቶናል። ዚንክ ኦክሳይድ ፋይንሊ ሲፍትድ 250 ግራም ተሰጥቶናል። ሚነራል ኦይል 250 ግራም፣ ዋይት ፔትሮላታም 500 ግራም ተሰጥቶናል። ሴንዳችን 25 ግራም ነው። ሶ ጀልቀቤ ጋር ወርኪንግ ፎርሙላ keenya hojjenna. Steppii sadiin hojjenna. Steppiin jalqabaa reduction factor keenya calculate goona. Reduction factor is equal to send over quantity of master formula which is 25 gram in sendi keenya 1000 kun eessaa dhufe ida'ama 250 unit wal fakkaataa qabu walitti daana 1000 ta'a 0.025 dhufachuu 25 1000. Amma reduction factor kan steppii lammaffaa irratti maal goona? Multiply reduction factor by quantity of master formula jenna. Sanbooda master formula keenya irra deebinee barreeffannaa. So ittiin baay'isna jechuudha. Zinc oxide finally sifted 250 baay'isuu 0.025 6.25 giraamii ta'a. Mineral oiliin 250 gram times 0.025 6.25 gram again. White petrolatum 500 gram times 0.025 12.5 gramii ta'a jechuudha. 12.5 gram ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን ክሊርሊ በሶስተኛ ስቴፕ የኛው ወርኪንግ ፎርሙላ ጥርት አድርገን እንጽፋለን። ልክ እንደ ማስተር ፎርሙላ አስመስለን ማለት ነው። ነገር ግን የምንጠቀመው መጠን ማለት ነው አሁን ካልኩሌት አድርገን ያመጣነው መጠን ነው የምንጽፈው። ለዚህ ዚንክ ኦክሳይድ ፋይንሊ ሲፍትድ 6.25 ግራም፣ ሚነራል ኦይል 6.25 ግራም እንደ ዋይት ፔትሮላታም 25 ግራም ነው። ሶ ሌላ መታወቅ ያለበት የሚያስፈልጉን ኢንግሪዲየንቶች ወይም ኬሚካሎች ዚንክ ኦክሳይድ ፓውደር፣ ሚነራል ኦይል፣ ዋይት ፔትሮላተም ብሬን ሊስት እናደርጋለን። ሊስት ጎና ኬሚካሎች ነው በርባችሳን ሳምቦድ ሮሊ ሳኒ በሬስና ዚንክ ኦክሳይድ ፓውደር አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት ዳ አካንቲ ፋንጋሊት ፈየደምና ሚነራል ኦይል ቱ ላፊጌት ዚንክ ኦክሳይድ ፓውደር ጂሱ ዳፊ ቹ ላፊሱ ዳፊ ቱ ስሙዝ ኦር ቱ ዌት ዚንክ ኦክሳይድ ፓውደር ኦር ሲምፕሊ ቱ ላፊጌት ዚንክ ኦክሳይድ ፓውደር ዳ ሮሊንሳ ዋይት ፔትሮላተሚን ኦይንትመንት ቤዚዳ ቬሂክሊዳ jechuudha as keessatti. Kan biraa equipmentoota barbaachisanidha. Equipmentiin nuti barbaannu ni jalqaba baalaansiidha. Triple baalaansii ta'uu danda'a, digital baalaansii yookaan kan biraa immoo ointment slaappii yookaan ointment taayilii, flexible spatula 180 micrometer siif gingilchaa ወይም ወንፊት ስፖን ስፓቹላ ointment jaarii peepparii waa lamaaf barbaanna inni jalqaba leebil gochuuf akkasumas irratti wayii gochuudhaa fi kan biraa watch gilaasiidha. Watch gilaasii ointment beezii kan keenya irratti wayii goonaa jechuudha. White petrolatamii kan keenya sababa waraqatatti qabamuuf waraqata irratti meejaring goonuu isaa jechuudha. Waraqat meejaraan እናረግም watch gilaas ወይም waxed paper ነው የምንጠቀመው እንጂ ኖርማል ፔፐር አንጠቀምም። ለዚህ ይህንን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ወይ እናረጋለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ስቴፑ ጋውን ከለበሳችሁ በኋላ ካልኩሌሽኑን ከጨረሳችሁ በኋላ ካልኩሌሽን ከነርገ ፍጠን በወደ ማልጎቱ ጀስት harka keessan dhiqattu, harka keessan qorfatanii gilaavii kaatanii teebilii irratti qopheessitan qulqulleeffattu, keemikaalota keessan ni fidattu, akkasumas meeshaas qulqulleessaa qulqulluu ta'uu baate ni fidattu. Kana booda egaa meeshota keessa tokko ointment slaappii yookaan taayiliidhaa fi spaachullaadha. Flexible spaachullaa keessan ni fidattu. San booda baalaansii keessan kalibireet gootu, wayii gootu, paawudarii zinc oxayidiidha. San booda mineral oilii siliindariitti meejar gootu. Mineral oiliin egaa liikwidiidha. Giraamaani kan kennamee jiru. Giraamaani asirratti working formula keenya irrattis kan nuti arganne 6.25 giraamiidha. Giraama kana egaa yookaan kallattiidhaan siliindariidhuma fayyadamnee siliindarii sana baalaansii irra keenya ulfaatina nuu kennamiti. Ulfaatina siliindarii sanatti ergoone duwwaa goone san booda mineral oilii dhangala'aa keenya siliindariitti naqanna. San booda wayii goona. Yookaan ammoo karaa biraatiin deensitii fayyadamuudhaan vooliyuumitii jiruu qabna. Mineral oiliin keemikaalota tokko miti, keemikaalota baay'eetu mineral oil garee jedhamu kana jala jira. Sana keessaa tokko liquid paraafiniidha. Egaa liquid paraafinii fayyadamuu dandeenya akka mineral oilitti. Densitiin isaanii 0.8 waan akkasirraa ka'ee haga 0.9tti kana keessa kan nu kenname fayyadamna yookaan raaflii average densitiin isaanii 0.89dha.
0.89 kana fayyadamne density is equal to mass over volume dha. Massii barbaanna mass is equal to density times volume dha. Over density over density density dha. Volume mass over density dha. Massiin kan keenya calculate goonee arganne irraa 6.25 gram dha. Over 0.89 hirree volume keenya isa arganne sana silindariidhaan measure gochuu dandeenya jechuun mineral oil. White petrol atamii keenya wachi gilaas irratti measure godhanna erga finne booda immoo maal goona gaa wanti manti slaappii keenya fudhanna roga free kana wanti manti slaappii akkasuma wanti manti slaappiitti yaada san booda gama wanti manti slaappii isa tokko zinc oxide powderii keenya naqanna gara biraatti immoo wanti manti beezii keenya white petrol atamii naqna daakuu kana adda baasnee duqeetuun hin kaftinna mahaaluu ላይ mineral oil እንጨምራለን ዘን mineral oil እና zinc oxide powdeሩን እናቀላቅላለን walumaa kana jechuudha zinc oxide powderii fi mineral oil gidduutti naqnee irraa walumaa kana jechuudha maaliif gidduutti adda bannee gidduutti naqnee akka ointment slaappii irra warqaan dhangala'aniif dhangala'aa wanta mineral oiliin erga sirriitti walitti maknee booda walitti makiinsa zinc oxide fi mineral oil kana white petrol atamii keenya wajjiniin walitti maknaa jechuudha so akkamitti walitti maknaa harka tokko asirraa fudhannaa hamma fudhanne san harka lama yookaan harka sadii ointment base yookaan white petrol atamii irraa fudhannaa ammas asirraa fudhannaa asirraa harka lama yookaan harka sadii fudhannaa asitti walitti makaa deemna ammas harka tokko asirraa harka hamma fudhanne sana itti fiisaa yookaan harka sadansaa asitti walitti makaa haala kanaan walitti makaa deemna dhumarra sirriitti makamuusaa egaa asirra spread gochuudhaan laallaa sirriitti dhangala'aa taanaan ni gahaa jechuudha. Giriitinasiin keessatti argamuu hin qabu inni paartikuleetii arguu hin qabnu sirriitti makamuu qaba. Haga sirriitti walitti makamuu jechuudha. Yeroo baay'ee semii soolidoonni ergaa sirriitti makamuu isaanii kliikiingi saawundii nutti dhageessisuu danda'u. Kanaan alas spread gochuudhaan kan cheeggoonudha. Kana booda egaa leebil goonaa, leebilii qopheessinee leebil goonaa, san booda riikardinii dookumenteeshiniidha. Piroosesa kana hundayyuu dookumentii ta'uu riikardi ta'ee dookumentii ta'uu qaba. Haala kanaan zinc oxide ointmentiin hojjetama jechuudha. Gaafii qabdu taanaan koomentii irra naa kaa'aa.